Ashamaar kafuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif TV irraa oduu isaati kanaaf qabannee isinitti himna oduu wajjin kan sifaana turu an Girmaa Guddisaa. Waltajjiin marii biyyaalessaa mata duree milkaa'ina miidiyaa ijaarsa seenessaaf jedhu milkaa'inota damee miidiyaan argaman irratti mari'atuun gaggeeffamee jira. Ministeerri muummee Feedirii Dr. Abiy Ahmed waltajjii irratti argamuun ergaa dabarsanii waggoottan 8 darban keessa tarkaanfiin damee miidiyaa dirree dimookiraasii waliin wal simsiisuuf fudhatamee ijaarsa biyyaaf bu'uura kaa'eera jedhan. Kanaafis dhaabbileen miidiyaa waggoottan darban xiyyeeffannoon seenessa waloof kennan caalmaatti cimuu akka qaban hubachiisanii jiru. Miidiyaan odeeffannoo dabarsuu ummata barsiisuu hawaasa tokko keessatti ilaalcha bocuu fi gahee olaanaa kan qabu yoo ta'u biyyoota akka Itoophiyaa saba afaanii fi aadaa adda addaa qaban keessatti xiyyeeffannoo fi of eeggannoo addaa akka barbaadu ibsanii jiru. Hawaasa walitti fiduu, duudhaa waloo gabbisuu fi tokkummaa sabdaneessaa cimsuun hojii manaa miidiyaalee ijoo akka ta'e yaadachiisanii jiru. Duudhaaleen nageenyaa waaressuu, tokkummaa wal danda'uu, haqaa fi wal kabajaa gabbisuun eenyummaa waloo ijaaruuf odeeffannoo sobaa fi haasawaa jibbiinsaa ittisuu irratti of eeggannoon hojjechuu qabu jechuun kan himan. Miidiyaaleen odeeffannoo dhugaa, madaalawaa fi itti gaafatamummaa qabu kennuun amantaa uummataa cimsuu akkasumas hirmaannaa uummataa haqa qabeessa ta'e mirkaneessuu qabu jechuun ibsanii jiru. Akkasumas oduu sobaa, haasawaa jibbiinsaa, gabaasa madaalawaa hin taane dhiyeessuu irraa of qusachuun itti gaafatamummaa miidiyaa isa jalqabaa ta'uu hubachiisanii jiru. Seenessa waloo ijaaruu, duudhaa waloo uummataa gabbisuu fi badhaadhina biyyaalessaa mirkaneessuuf cimsanii itti fufuu qabu jechuun Faanaa Miidiyaa Koorporeeshiniin gabaasee jira. Yaa'iin bifa dhugaa Afrikaa addunyaatti beeksisuu irratti xiyyeeffatee gaggeeffamaa jira. Yaa'iin dhiibbaa uumtoota miidiyaa hawaasa Afrikaa bifa dhugaa fi seenessa Afrikaa irratti addunyaatti beeksisuu irratti xiyyeeffatee magaalaa Finfinneetti ta'amaa jira. Rogeeyyiin miidiyaalee hawaasa biyyoota Afrikaa 30 irraa dhufan 61 yaa'icha irratti hirmaachaa jiru. Rogeeyyiin kunneen hordoftoota miiliyoona 300 fi miiliyoona 21 ol akka qaban simamee jira. Hirmaattonni kunneen Inistituutii Hubannoo Namtolchee Itoophiyaa, Expo Itoophiyaa haa oomishtu kan wiirtuu konvenshinii dil addunyaa addisitti gaggeeffamaa jiruu fi wiirtuu oomisha buddeenaa gullallee daawwatanii jiru. Akkasumas piroojeektoota gurguddoo Finfinnee keessatti ijaaraman misooma koriidarii, hojiiwwan misooma adda addaa daawwatanii jiru. Yaa'ichi har'aa dhimmoota hubannoo namtolchee fayyadamuun qabiyyee uumtoonni gara fuulduratti maqaa gaarii Afrikaa ijaaruu fi dhiibbaa dijitaalaa ajandaa bara 2023 kan gamtaa Afrikaa waliin wal simsiisu jedhu irratti ni mari'atama. Yaa'ii Afrikaan seenaa ishee ofii isheetiin seenessuu eegaltee caalmaatti cimsuuf gahee guddaa kan qabudhaas jedhamee jira. Qondaaltonni mootummaa damee boba'aa malaammaltummaa birrii biiliyoona 2.6 himataman. Yeroo Itoophiyaa hanqina boba'aa fi qaala'insa gatii boba'aatiin rakkoo cimaa keessa jirtutti qondaaltonni mootummaa damee boba'aa keessatti aangoo qaban dabalatee namoonni 13 malaammaltummaa fi boba'aa mootummaa seeraan ala dabarsuun mootummaa irratti kisaara birrii biiliyoona 2.6 ol geessan jechuun himatamanii mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Himannaan kun mana murtii olaanaa federaala damee Lidataatti mana murtii yakka farra malaammaltummaa sadaffaa keessatti dhiyaatee jira. Namoota himataman keessaa hojii gaggeessaan enterpiraayizii dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa Ismaa'eel Mihiratuu, itti aanaa daayireektara damee boba'aa abbaa taayitaa boba'aa fi enerjii Itoophiyaa Dibaaraa Fufaa akkasumas daayireektara olaanaa enterpiraayizii dhiyeessii boba'aa Shumaaleen Birhaanee dabalatee qondaaltonni mootummaa fi hojii mootummaa waliin wal qabatan keessatti hirmaatanii jiru. Abbootiin alangaa akka jiranitti himatamtoonni boba'aa mootummaa deeggarsa mootummaa argatu karaa seeraan ala gara gabaa gurraachatti dabarsuun hanqina boba'aa yeroo dhiyootti biyyattii keessatti mul'ate itti hammeessanii jiru. Himannaan dhiyaate himatawwan 4 of keessaa kan qabu yoo ta'u isaan keessaa qondaaltonni mootummaa 3 dhaabbata dhuunfaa waliin ta'uun qajeelfama hayyama boba'aa cabsanii naafxaadii liitira 466 fi 58 seeraan ala akka argatan mootummaa keessa haala mijeessuun hirmaatanii jiru. Hojii albuuda warqee baasuuf akka olu taasifame mootummaa irratti kisaaraa birrii miiliyoona 8.4 ol geessiseera jedhamee jira. Himata biraatiin ammoo himatamtoonni mootummaa fi qooda fudhattoonni dhuunfaa waliin ta'uun boba'aa liitira miiliyoona 1.28 ol ta'u karaa seeraan ala akka raabsan shiraxaxuun mootummaa irratti kasaara birrii miiliyoona 22.5 ol geessisan jechuun ibsamee jira. Abbaan qabeenyaa fi hoogganaan dhaabbata Yeenyaa Peetrooleem jedhamus hayyama raabsaa boba'aa karaa seeraan ala argachuuf qondaaltota mootummaa waliin hirmaannaa qabu jechuun himatamee jira. Gochi kun mootummaa irratti miidhaa birrii miiliyoona 21.3 ol geessisee jira. Himata arfaffaatiin himatamtoonni mootummaa deeggarsa mootummaa
argate keessaa boba'aa liitira miiliyoona 1.9 ol kan Jibuutii irraa gara biyyattii galee sirna raabsa biyyoolessaa keessaa baasuun gara biraatti dabarsanii kasaaraa birrii miiliyoona 17.8 ol geessanii jechuun himatamanii jiru. Akka ibsa baalangaatti qondaaltonni mootummaa damee daldalaa fi industirii magaalaa gidduutti keessa jiranii sochii boba'aa seeraan ala kanaaf haguuggii bulchiinsaa kennuun ji'a tokko keessatti boba'aa birrii biiliyoona 2.6 ol gabaa gurraacha irratti akka gurguramu taasisanii jiru. Manni murtii mormii duraa himatamtoota irraa dhiyaatee dhaggeeffachuuf dhimmicha hanga caamsaa 18 bara 2026tti yeroo biraatti dabarsuunis gabaafamee jira. Hojjattuun buufata boba'aa tokko matta'an qarshii 15,000 fudhattee to'annoo jala oolte. Maqaan dubartii kanaa Raahimaa Sa'iid kan jedhamtu yoo taatu gocha kana kan raawwatte eebila 28 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa 13 naannoo Jamuu tokko bakka jedhamee waamamu keessatti buufata boba'aa tokko keessatti halkan keessaa sa'aatii 6 irratti akka ture himamee jira. Konkolaataa fe'umsaa lakkoofsa gabateesaa koodii 3A duwwaa 752 TTA fi konkolaachisaa Dachaasaa kan jedhamu boba'aa guuttachuuf yeroo dhaqe dubartiin kun qarshii 20,000 akka matta'atti isheef kennu gaafatti. Konkolaachisaanis dhimmicha abbaa konkolaataaf erga beeksiseen booda waliigalaan qarshii 15,000 biraa baankii daldala Itoophiyaa fayyadamuun lakkoofsa herrega dhuunfaa dubartii irratti galchee jira. Maallaqni kun dabarfamuu isaa kan mirkaneesse ajajni poolisii kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo dubartii to'annoo jala oolchuun qorannoo jalqabuu isaa beeksisee jira. Yeroo ammaa kanatti gochoota seeraan alaa boba'aa waliin wal qabatan ittisuuf qaamolee nageenyaa waloon hojii hordoffii fi to'annoo barbaachisu akka gaggeessaa jiru koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Poolisiin gochoota seeraan alaa tajaajilamtoota rakkisuu fi faayidaa hin malle argachuuf raawwataman ittisuuf waliin hojjechuun akka barbaachisu ibsee jira. Uummanni gochaalee seeraan alaa irratti odeeffannoo kennuu cimsee itti fufuu akka qabu akkasumas odeeffannoo kennuu fi tajaajila poolisii argachuuf sarara bilbilaa bilisaan 990 991 fi 987 fi 816 akkasumas karaa appilikeeshinii Citizen Engagement Application jedhamu fayyadamuu akka danda'an himamee jira. Giddugala Maaliitti namoonni 30 ol ajjeefaman. Qaamoleen hidhatan giddugala Maaliitti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatanii namoonni 30 ol ajjeefamanii jiru. Haleellaa kanaan lakkoofsi namoota ajjeefamanii dabalee jiraas jedhamee jira. Giddugala Maaliitti haleellaa garee hidhattoota Alqaayidaa waliin hidhata qabaniin raawwatameen namoonni 30 ol ajjeefamanii jiru jechuun miidiyaaleen kan gabaasan. Maddoonni nageenyaa fi bulchiinsa naannoo miidiyaa Ajaansi Firaans Pireesitti akka himanitti gandoota naannoo Moobtii keessatti argaman kanneen akka Korii fi Gomosooguu jedhaman keessatti yoo xiqqaate namoonni 30 guyyaa roobii ajjeefamanii jiru jechuun himanii jiru. Karaa biraatiin hojjetaan gargaarsa dippiloomaatonni fi maddoonni nageenyaa 3 miidiyaa Rooyitersitti akka himanitti haleellaan gandoota maqaan isaanii hin dhahamne keessatti raawwatameen kanaan lakkoofsi namoota du'anii 50 gahuu danda'a jechuun himanii jiru. Jiraattonni Maalii naannoo Moobtii yeroo ammaa lola kanaan raafamaa jiru akkasumas deeggarsa guddaa barbaadaa jiraachuu himamee jira. Gareen Jamaat Nasrat al-Islaam wal Muslim Alqaayidaa waliin hidhata qabanii fi garee finciltoota Azwaad Liberation Front jedhamaniin qoramaa jiraachuu ishee maddeen gabaasu irratti argamu. Haleellaa kanaan namoonni nagaa rakkoo haala cimaaf saaxilamanii jiru jechuun Aljeeziraan gabaasee jira. Waraanni mootummaa deebii kennuuf jecha kutaa waraanaa tokko tokko bakkatti deebisaa jiraachuu aangoonni mootummaa ibsanii jiru. Ganaan waraana Maalii Asim Goitan eebila 28 televezyiinii biyyoolessaa irratti mul'achuun haalli nageenya Maalii to'annoo jala jira jechuun isaanii Aljeeziraan gabaasee jira. Hulaa Hormuz cufamuu isaatiin dooniiwwan 1,500 karaa darban dhabanii danqamanii jiru jedhame. Hulaan Hormuz waan cufameef dooniiwwan 1,500 karaa darban dhabanii ji'ootaaf bakka jiranitti dhaabbachaa jiru jedhame. Dooniiwwan hulaa Hormuz keessa danqaman keessaa 1,500 kan ta'an sochii tokko malee dhaabbatanii jiru. Akkasumas hojjettoonni galaanarraa 20,000 ta'an karaa darban dhabanii galoo galaana Faars keessatti akka argaman dhaabbanni geejjiba galaana biyyoota gamtoomanii beeksisee jira. Jalqaba torban kana Ameerikaan dooniiwwan karaatti rakkatan akkaataa hulaa Hormuz keessaa dabarsuun danda'u irratti duula jalqabdee turtus guyyaa tokkoon booda haqxee jirti jechuun BBC'n gabaasee jira. Marii jaarsummaa Paakistaanitti gaggeeffamaa jiruun Iraan yaada waraana dhaabuu fi hulaa Hormuz banuu irratti Ameerikaan dhiyeessitee ilaalaa jiraachuun ishee BBC'n itti dabaluun gabaasee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya waliif TV irraa oduu isaatii kanaaf qabanne asumatti goolabneeti jirra waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebana.